Tolee, jirtuu kabajamtoota hordoftoota sanyii akaadaamii ani barsiisaa Nagaasaa Daabulee Horaa Yuunivarsiitii irraa har'a barnoota Global Trends boqonnaa 4 barnoota lammaffaasaa qabadhee dhufeera. Warri chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun laayik gochuun kan jalqabdan kabajaan isin gaafata. Warri immoo tursitanii miseensa sanyii akaadaamii taatanii jirtanii akka isin sanyii akaadaamii laayik gochuudhaan sheer gochuun koomentii gochuun akka bira dhaabbattan isin gaafadha. Kana jechaa kallattiidhaan gara barnoota guyyaa har'aattan darba jechuudha. Egaa akkuma armaan olitti ibsee har'a boqonnaa 4 barnoota lammaffaa waa'ee naannoo fi walitti hidhaminsa naannoo jedhu ilaalla. Egaa naannoon maal akka ta'e, riijinaalizimiin maal akka ta'ee fi riijinaal intagireeshiniin maal akka ta'e kan ilaalla jechuudha. Armaan duratti egaa barnoota kana keessatti boqonnaa 4 keessatti waa'ee globaalaayizeeshinii fi globaalaayizeeshin maal akka ta'e hiika garaagaraa ilaalleerra. Dabalataanis immoo wal mormiin yookaan diibeetiin globaalaayizeeshinii ilaalchisee haayiper globaalistootaan akkasumas skeptiksotaanii fi transformationalistootaan jiru maal akka fakkaatu ilaalaa turre. Amma immoo ilaalaa turre. Dabalataanis immoo Afrikaa keessatti impaaktiin globaalaayizeeshinii maal fakkaata? Akkasumas immoo faayidaa fi miidhaa inni qabu maal isa jedhu ilaaleerra. Amma immoo gara riijinaalizimii fi riijinaal intagireeshinii ilaalla. Isaan kunis bu'aa globaalaayizeeshinii akka ta'e hubachuu qabdan. Waa'ee riijinaalizimii fi riijinaal intagireeshinii hubachuun dura riijinaalizimii tica'uu fi riijiniin maal akka ta'e ilaaluun baay'ee murteessaadha. Egaa riijin jechuun akka asirratti ibsamee jirutti namticha Joosef Nayi jedhamu bara 1968 akka barreessetti biyyoonni murtaa'an yookaan lakkoofsaanii muraasa ta'ee walitti hidhaminsa ji'oogiraafikaal rileeshinshiip yookaan walitti hidhaminsa ji'oogiraafiitiin haala teessuma lafaatiin ta'uu danda'a. Mutually independent ta'anii walirratti hirkatanii waliin ta'anii yeroo isaan waliin hojjetan riijin jechuu dandeenya jedhee lafa kaa'a. Egaa riijiniin kun immoo akkas argata. Egaa riijinaalizimiin immoo adeemsa. Riijiniin lookeeshinii ji'oogiraafikaal lookeeshiniif walitti hidhaminsa yoo ta'u, riijinaalizimiin immoo adeemsa. Adeemsa walta'iinsa siyaasaa fi dinagdee ji'oogiraafikaal lookeeshinii sana keessatti teessuma haala teessuma sana keessatti ta'uu jechuudha. Kanaafuu riijinaalizimiin kun jalarraa ol ijaaramuu danda'a. Irra keessaas immoo gaditti ijaaramuu danda'a yookaan immoo approachii lamaan adeemsa lamaniinuu qabatee uumamuu danda'a jechuudha. Riijinaalizimiin tokko from below jalaa ijaarsa jalaatiin kaampaniin ta'e tokko yookaan kaampaniin tokko riijinii sana keessatti invest gochuudhaaf yoo dhufu biyya sana keessatti riijinii sana keessatti invest yoo godhe uummata achi keessa jiran immoo riijinaal intagireeshinii kana uumuu hin danda'u. Riijinaalizimii sana uumuu hin danda'amadha. Inni biraan from above initiationii biyyoota walitti hidhatanii jiran kanaanii riijinaal yuunitoonni kun walitti dhufanii riijinaal organaayizeeshinii riijinaalizimii adeemsa naannummaa kana naannoodhaan hundaa'u kan uumuu ni danda'u jedha. Inni biraa immoo approachii kana lamanuu fayyadamuudhaan immoo riijinaal intagireeshinii uumuu ni danda'ama jedha. Egaa riijinaalizimiin kun akka inni ibsutti asitti karaa formaal ta'ee fi informaal ta'een koopereeshinii walta'iinsa walitti fufaa ta'ee mootummoota gidduutti dhaabbilee miti mootummaa gidduutti fi akkasumas immoo dhaabbilee dhuunfaa gidduutti baay'een isaanii sadii fi isaa ol kan ta'e fedhaa waliin irratti faayidaa waliin irratti hundaa'ee kan ijaaramuu danda'u ta'uusaa lafa kaa'a. Buuzaan namichi jedhamu bara 1998 akka barreessetti hiriyoota waliin ta'uudhaan riijiniin konteekstii yookaan haala konteekstii isaatiin bakka lamatti qoodama jedhee lafa kaa'a. Inni tokko sooshaal konteekstiidha. Gama hawaasaatiin yoo ilaalamuudha. As keessatti egaa yuunit jechuun gama hawaasaatiin yoo ilaallu saboota neeshin jechuudha jedha. Riijin jechuun immoo adjacent neeshinoonni kun yookaan walitti dhufanii maal jennaa sooshaal konteekstii sagaltii kan ilaalla jechuudha. Kanaafuu
social context regionalismii kun maal jechuudha? Walitti hidhaminsa hawaasa biyyoota garaagaraa keessa jiranii biyyoota ollaa sana keessa jiraniiti jechuudha. Political contextiidha yoo ilaallu immoo gara isteetiitti gara aangoo mootummaatti deeme jechuudha. Kun maali? Unit as keessatti kan nuti ilaallu unit kan nuti jennu regionalismii kana keessatti isteetiidha. Region jechuun immoo as keessatti waa'ee spatially coherent territory yookaan territory walitti hidhaminsa qaban sana ta'uu biyyoota lamaa fi isaa olirraa kan composed ta'an ta'uu isaa ilaalla. Kan biraa sub-regionidha. Sub-regionin immoo part of the region. Part of the region is part of the region. Kutaa regionii sanaati yookaan naannoo sanaati jechuudha. Inni kun sub-regionin kun biyya tokko yookaan biyyoota lama akkasumas immoo transnational kan ta'e biyyoota lamaa fi isaa ol yookaan miiksii isaanii dhaabbatoota lamaa fi isaa ol kan ta'e yookaan boozii kan isteetii fi transnational composition kan qabu ta'uu danda'a. Inni biraa micro regionidha. Micro regionin immoo unit levelii, sub unit levelii boundary isteetii tokko daangaa biyya tokko keessatti kan ijaaramu ta'uu isaati jechuudha. So akkaataa kanatti akka hubattanii regionalization garuu moo adeemsa biraa yoo ta'u regionalization jechuun egaa walitti hidhaminsi walta'iinsi hawaasaa yeroo guddataa adeemu regionii tokko keessatti including undirected process of social and economic interaction kana jechuun karaa alkallattii karaa ta'een adeemsa alkallattii hawaasummaa fi akkasumas immoo economic interaction kuni nation states gidduutti yeroo gaggeeffamu maal jenna regionalization jenna jechuudha. Kanaafuu integrationin hawaasa gidduutti akkasumas immoo mootummoota gidduutti ta'u regionii tokko keessatti karaa kallattii fi alkallattii ta'een gaafa uumamu regionalization jenna jechuudha. Regionalization jechuun gama biraatiin egaa geopolitical units uumuudhaaf jecha adeemsa regionii tokko keessatti gaggeeffamu political cooperation akkasumas immoo walitti dhufanii biyyoonni gareen biyyootaa yeroo isaan regional communities uuman regional community immoo gaafa isaan biyyoota wajjin walitti hidhatanii wal faana adeeman jechuudha. Egaa mootummoonni fi akkasumas immoo hawaasonni uummattoonni biyyoota lamaa fi isaa ol keessa jiraatan walitti dhufanii voluntarily association yoo uumanii maal jenna regionalization jenna jechuudha. Kaayyoon egaa regionalization kun itti uumamuuf resourcii walitti fiduudhaan mutual gain argachuudhaa fi common interest isaanii hojii waliinii dalagaa waliinii kan isaan uumanii material resourcii kana walitti fidanii tokko common function dalagaa waliinii akkasumas immoo institutional arrangement qindoomina dhaabbata uumuudhaan kan isaan bu'aa waliinii faayidaa waliiniitiif hojjetan ta'uusaa lafa kaa'a. Egaa regionalization kuni geographic regionii tokko keessatti teessuma yookaan haala geograafii tokko keessatti kan ta'u ta'ee aktoroonni garaagaraa, taatonni garaagaraa, hirmaattonni garaagaraa kan keessatti hirmaatanii biyya ta'uu danda'a. Dhaabbilee sadarkaa ardiitti jiran kan akka Afrikaan Yuuniyeen, ECOWAS kan kana jennuu fi kan kana fakkaatan dhaabbata hawaasaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dhaabbatoota biyya hin taane kanneen biroo dhaabbatoota sadarkaa naannoottis ta'e addunyaatti jiran isaan kan wajjin wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Isaan kun immoo maaliifidha kan isaan hirmaatan yoo jennu tokko neetwoorkii uumuudhaan gama dinagdeetiin, gama hawaasaatiin, gama kaalchariitiin, aadaatiin, gama saayinsiitiin, dippiloomaasii, poolitikaa akkasumas immoo military interaction walitti dhufeenya ittisaatiin militariitiin kan isaan uuman ta'uu danda'a jechuudha. Egaa kun kana erga jennee har'a kan biraan kan nuti ilaallu old and versus new regionalismidha. Regionalismiin kun kan dur kan turee fi amma kan jiru maal fakkaata isa jedhu ilaalla. Egaa haala caaseffama isaanii yoo ilaallu old regionalismiin jira akkasumas immoo new regionalismiin jira jechuudha. Old regionalismiin kuni Awurooppaa keessattii fi Afrikaa keessatti maal fakkaata? Keessumaa Awurooppaa dhiyaa fi Afrikaa keessatti maal fakkaata? Inni jedhuun gaaffii deebi'uu qabu waan ta'eef. Old regionalismiin kuni Western Europe keessatti keessumaa waraana addunyaa lammaffaa booda kan eegaledha. Yeroo sana egaa Awurooppaa keessatti Awurooppaan koolonitii kan jiru bara 1951tti kan dhaabbatedha.
akkasumas immoo European Economic Community kan jedhu bara 1958tti European Atomic Energy kan jedhu bara 1950 keessa kan hundeeffame. Isaan kun kana fakkaata ture old regionalismiin Awurooppaa keessatti. Gama biraan Afrikaa keessa yoo dhufne immoo old regionalismiin maal fakkaata ture isa jedhuu fi Organization of African Union bara 1963-64 kan hundeeffame. EAC, SACU, SADCC isaan kun dhaabbatoota old regionalismii keessatti Afrikaa keessatti hundeeffamanii turanii jechuudha. Gara new regionalismiitti yoo dhufnu immoo new regionalismiin kan inni ittiin calaqqisu yookaan beekamu bipolarity ture. Humnoota lamantu ture keessumaa bara 1945 duuba gara transformationiin gara new regionalismiitti gaafa dhufu humnoota super power ta'an lamantu akka turanii fi ilaalla. Globalizationiin jabaachaa akka inni adeeme ilaalla. Daldalli sadarkaa addunyaatti multilateral ta'e kan inni gaggeeffamaa ture ta'uu ilaalla. Misooma ikoonomii yookaan dinagdee gama new liberalism cooperation irratti kan xiyyeeffateen akka inni gaggeeffamaa ture. Akkasumas immoo state actoroonni fi non state actoroonni new regionalism keessatti gahee guddaa akka isaan taphataa turan ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu old regionalismiin amala akkasii calaqqee akkasii qaba. New regionalismiin immoo amala akkasii akka inni qabu irratti hubachuun dirqama jechuudha. Inni biraan wave of regionalism. Dambalii naannoodhaan gurmaa'u kana yoo ilaallu maal fakkaata? Waveota lamatu jiru. Wavii tokko first wave jedhama, inni biraan immoo second wave jedhama. As keessatti haala gurmaa'insa naannoowwanii ilaalla. First wave kan inni ture egaa 1950 hanga 1970ti. Second wave immoo 1980 hanga 1990 akka inni ture ilaalla. First wave keessatti dhaabbattoonni garaagaraa kan akka armaan gaditti raabsamanii jiran kuni kutaalee addunyaa keenyaa baay'ee keessatti kan ijaaramaa turan ta'uu isaati. Fakkeenyaaf Awurooppaa fi Soviet blookii keessatti kan turan NATO, West European Union, Warsaw Treaty Organization, Council of Europe, ECSC, EEC, Euratom, Comecon, warri jedhaman kun egaa Eurooppii fi Soviet Union keessa akka isaan turani. Gama biraatiin West and East Asia keessatti immoo Seento, Siyaatoo, ASEAN warri jedhaman kun West and Eastern Asia keessa akka isaan turanii, Asia dhiyaa fi bahaa keessa akka isaan turan ilaalla. Gara Laatiin Ameerikaatti yoo dhufnu immoo OAS, RIOPAC, Central American Common Market, Andean Union Community, CARICOM, LAFTA warri jedhaman kun immoo Laatiin Ameerikaa keessatti first wave keessatti dhaabbattoota hundeeffaman ta'uu isaaniiti. Baha giddu galeessaa keessatti immoo Arab League akka ture ilaalla. Afrikaa keessatti egaa Organization of African Union bara 1964 hanga 2002tti kan ture ta'uu isaa ilaalla kun first wave keessatti. Second wave keessatti immoo 1980 hanga 1990 keessatti Europe keessatti egaa CSCE, EU, CIS isaan kun dhaabbattoota hundeeffaman egaa second wave keessatti 1980 booda. Asia and Asian Pacific keessatti Asia fi Asian Pacific keessatti immoo APEC, ARF warri jedhaman dhaabbattoota second wave keessatti uumaman ta'uu isaati. Middle East keessatti immoo Gulf Cooperation Council inni jennu kun second wave keessatti akka inni uumame ta'uu isaati. Laatiin Ameerikaa keessatti egaa Mercosur, FTA, NAFTA warri jedhaman kun immoo kan yeroo dhiyoo keessatti bara 1980 booda kan hundeeffaman ta'uu isaati. Afrikaa keessatti immoo yoo ilaallu ECOWAS, SADC, COMESA, AU isaan kun immoo dhaabbattoota new regionalismii keessatti hundeeffaman ta'uu isaati bara 1980 booda. Haa ta'u malee AU'n kuni jalqaba Organization of African Union akka inni ture hin beektu. Haa ta'uti gara 2002 irratti AU'n kun gara AU'tti akka inni jijjiirame hubachuun isirra jiraata jechuudha. Egaa gabaabaadhumatti kutaa kana keessatti waa'ee regionalismii fi regional integration ilaalleerra. Dabalataanis immoo old versus new regionalism ilaalleerra. Sadaffaa irratti immoo wave regionalism ittiin develop ta'e sana ilaalleerra. Kanaafuu barnoonni keenya har'aa gabaabaadhumatti kana fakkaata. Sanyii akaadaamii subscribe gochuun, like gochuun, share gochuun, comment gochuun akkasumas immoo notification buttonii click gochuudhaani akka isin bira dhaabattan kabajaan isin qaabsisa. Barnoota biraan haga deebinee wal arginutti nagaa naa turaa isiniin jedha. Galatooma.